أنا كيف بدو ناسو جام في تنّي جزء نما خبرني نما جل أجور ركون فيديو إسي gallery TikTok كيسا أسو إنتار خارا TikTok سيتينجي ديليتي كيسا جرا إسي وري ديليتي موبايل كيسا ديليتي كابدن mana diileeti keessa illee ni jira akka isin tubachaa jirtan akkaan moobaayilii si keessaa fuudhe tubachaa jirtan no moobaayila iimeela si kannite iimeela keessaa fuute injiinar Geejibin isi bakka fedhe haa fuudhu laal feesi bakka fedhe haa fuudhu dhiisa samii baay'inaa hadhaawa oo hadhaawa warri maqaa gosaatii yaadanii haa kafaa bishaan oolee azalaa gubbaa oofsaa jirtan suuta qabbanaa'e wal beeynaa keessaa walitti himnati ilma gosaa dhageeffadhu akka fedhallee tahee Olimbe gadimbe ana balle sininje wani nisnitti mujuru jirmalian ifi waachi khaysa do khayfatani achi khaysa khaftani kampani bilan devni an amalle tani wada sinigalu mo TikTok kaysan khabandi te urakin tibandi to ani khabandi ten kaysa video isen kaysa tif dan kaysa sinin bas wan ifi angode activity wan brat sini frodo jirtan do gongora kasitin arabo do ana kayfi khaysa ni firraega Engineer Abbaan fedhe inirratti qubalachuu dandeessan amma booda dhageeffadhu dhiifama qofa gaafadhu gaafii qoqqotinaa dhiisa mucaa dhiifama gaafadhu hoo waan siin jedhe godhi ilmaan gosaa ijoolleen gosaan shaatatte moobaayila kijirayyuu dabe bilookiin isin godhan jaalibsaa nama tokko gabbuusi miciyyoon sunillee hoo jiraate dhiifama yeroo tokkotti gaafatee haa ba'u akka lammaffa namni tokko maqaa isatti hin buunetti sinigalee amma uummata Oromoo dhiifama gaafadhu hangaatu ammoo asirra finneeti dhiifama gaafatta isin asirra dhuftee bakka isin dhageessuun dhiifama gaafata hangaatu miti abbaa fedhe ol baasi dhiifama hin gaafata rakkoo takka irraa qabu amma uummata kee dhiifama gaafadhuuti uummanni dhiifama siyaa godhanii ajandaa kana cufutti ce'ana waan ta'eef ol ka'ii isin jaan ustaatiin faanii ol ka'ii dhiifama gaafadhu jilbiibbatee dhiifama gaafatu taa'ee waan aboo dhaggeeffadha jaalibsaa mana keessan seeratti godha yaa qabdiin godhina isaa beekaa miti kana dhiisi gaddarbee naasi buusi لا قلبي قلنا سيجتي دي فما قافدو يورو توكتي خلاص دبي فرافت انجينر سيجلي دبي مرة في سجاري نهندو ما خينا فوقاري دبي يو إرد الدبي ما قلت أبا فرف ستاجر أنا من دينو نقر تنيمتي يا سيجارة ومني فيديو جفندو جانا dhiifama ilmaan Oromoo hundi keessanuu haas gubbaa jirtanii fi haasjala jirtan hundi keessanuu anaa isinitti balleesse dhiifama hangaatu illee ol baasa anaatu dhiifama gaafataa isillee akka nama tokkootti. Abshiraayee. Irraa guuttanii ustaasa dubbadhu mee ustaasa mun bayan. Allahu akbar. Boleessa keenya galatoom rabbi irra siif haa qotu rabbi irra siif haa taruu isin jenna. ummata Oromoo ummata kabajamaa kanallee dhiifama gaafattee obboleettii teetillee dhiifama gaafattaa rabbi sirraa haa taru waliif illee inshallah ganaa amtuu nama sattaru rabbi si haa godhuun dhaamsa kootiif fixadhee nama biraatiif carraafenna. Galatoome ulfaadhu caalaa miciyyoon ufiti amma karaa gabaabaa. Baay'ee tokko galatoome ulfaadha sinillee hundi keessa warra asirra jirta waan kana fixaa warra barqaba waa tokko sun hambifne gadi asirraa gadi bu'a wanni tokko. Enggak miciyoo finnet asirra fixee ajanduma kanaas cufnee as booda ajandaan kun akkan dubbatamne goone. Aboon namni gana ajandaa kana dhufee maqaa kaasee barnu barbaada qaban sinin jee bar jiran. Ummatti jettu. Kana gabaabaa miciyoo fidanne baramma. Haa fidu garuu fidu kutee misaa'imni. Laa wallahi baay'ee naaree barra oomaaniati yoo magarte beekadhu namni takka si arrabsaa abbaan dhibba of arrabsaa beekadha. Sinigale. Allah jala to minna nati tenye sinu rafite to ganu rafite bare dut kana to da ban ne bar kani bar haddawa dhageeffadha jaalata irratti dubbadhu engineer engineer Isi warra komantii deebisuma takka warra komantii deebisuun deemu warra komantii deebisuun deemu deebisa akka bichaa dubbadhu gaabii dubbii akka bichaa haa dubbadhu. namni azar jirtan kuma lamaa fi dhibba ja'an kun TikTok ilmaan Oromoo hafeema isaatii fi maan irratti wal ilmaan gosaati. Deemaasi. Dhageeffadhu TikTok namaa ni beektan TikTok namaa firii 84 harka jira takka namni tokko gabbee injiinar tubadii kanaa dalaganaan jeen jiru dhageeffadha.
Sabboon aan jaalibsaan hundi keessa hunda beeytanii ani akka isin itti hubattansaniif dubbiin micciramtee na dhufte namni hin dogongorre hin jiru nama waa dalaguu waa dogongora nama waa dalaguu waa balleessa badii takkitti tanaaf dila kanaan hin duulina jechuu barbaadeet. Laale injiinar kiyya akka sanitti hin faamilaa badii tanaatu godha beekadhu ishiin waan badaadha. Noormaalii qaama namaa jechuun lubbuu namaa jechuudha gatii ta'ee fi dhiifama guddaa namni lubbuu namaa balleesse illee dhiifamuma gaafatee fixa. Wooma barbaadde osoo lubbuu namallee balleesse har'a dhiifamuma sirraa fixa gatii ta'eef ati miira keessan galiini tasgabbumaan dhiifama gaafate. Nam tokkoof wanta kan deebisin. Nam tokko. Yaa nam tokko yoo afaan bilbilaan sitti dhufan bulook jala galchi na aldiina kum jeeni bulook godh karas kanumaa beekadhu. Ewa galatoomaa injiinar galatoomi ulfaadhu beekaa rabbi isaa godhu. Wanti yette jaalibsaa wanti waayifaan cufanii yette sa'a takka taane beedhaasin sa'a takka taane cufanii waayifaa cufanii jiranii yette dhani dhufa. Walii galee? Yoo miciyyoon tun hin dhufne waayifaa miti bakka seentee guuttee dhufti duraanuu sa'a tana guutuu edaa'uu sa'a tana booda jirti waayifaa cufanii hin dalaydu yoo ajandaan isirraan gad deebi'ee laqame nuun galchu kana ana asirra sit dhaabeetiin boocaala. Namni itti gaafa laa wallahi billahi dhufu jenne wallahi qaba ma bara na beektaa jaalibsa an bara nama ajandaa mana kanaaf saniif mana wanti deemu miti na beekte jedhee yaada warra bol qaba kootu waan kana cufiiti deemiin jedheen asirraa sanii booda moo miidiyaa irraa badiin jedheen itti dabalee jennaan wallahi rafu jirtu kun waayifaa cufanii rafu jirnaan jette wata karrayyuu kun qabdu haasuma maaliif dubbifte jaalaati? Yaa sabboon waliin sobnu dhaggeeffadhu miciyyoon qaamni sii utuu ajandaan kun sii dhaabbatee jiru rafitiin sii raftuu hin jiru kun soba maleedha. Dhugarratti malee gartee namni dhugaan nama qubsa malee kursirraa walii kaan malee dhugarraa waliin kaan jeni ammuma fida ilma dhiiraa garuu gizee lama numan du'ee qabri seena malee injiinar lammaffaa dhufee dhiifama nama tokko hin gaafatu kanuma fida dhiifama akka isiin barbaaddetti gaafata akka isiin barbaaddetti fidi. Akka eenyu dirqama kana jirta sanaan eenyu taasuu jirta? Laa akka isiin barbaaddetti dhiifama gaafatan jeebar carraa har'a guututti irraa qaba. Har'aa qabdi isiilleen akkuma san akkamitti shabakaan qabdu jettan ajanduma irra deeffattanii fiduu fi malee ammas hay dhugarraa walii kaan laal kursirraa walii kaan malee dhugarraa walii kaan caala fida. Aboo sigaa yaaboo ani iyyuu tanaas an babbanaquu kanaas ganna naqamuu kanaas hin beeku amala kiyya keessatti. Ajandaa mana kanaaf isaniifis ajandaa kana achi qayyaru manni kiyyaa fi manni jaalibsaa tokko fedhu asitti taasisanii mana taasisanii ajandaa qayyaruu miti ajandaa qayyaruu miti no akka ajandaa qayyaranii beekna akka namni beeku haana taasawaan. Michiyyummaan laal ajandaa miti caala michiyyummaan tunuu hirribni sii qabu hin jiru akka gabbaatee ganaa maqaan jiranii si yaamne. Kanuma re'aan Jeme sagalee isee akkamitti sin dhageessuun bilbila tokko caana malee ergaa qabu bilbila kaan dabalee hin jiru. Asirratti dubbii akka fudhattiifnee abbaa biraa hayisiitu ofirraa dhorkitu nuti